Artisti Caalaa Bultumiin artistii Andu'aalem Gosaadhaan rasaasaan miila irra si'a lama rukkutuudhaan Viidiyoo kanarratti akkuma isin argaa jirtan jechuudha artisti Andu'aalem gara fiillafiitii jira jechuudha gara fuulduraa kana akkuma argitan boo'aa asiichi darbee jechuudha wayyoo ka haadhoo koo jechaatu deema jechuudha mararoo dhaamaafiitu boo'aa deemaa jira jechuudha garuu asirratti immoo jechuudha abbaan Qananii jechuudha naqabaa ganna dhiisaa jechaa jiru. Akka yaada isaaniitti Andu'aalem kana rukutuu barbaadaa jiru natti fakkaata. Akkuma isin argitan ilaa kunoo ilaala maaliif irraa naqabduu jedhu hin dheekkamu jechuudha. Kunoo jaartiin isaanis bukkee jiru haati Qananiidhaan rifatanii jiru isaanillee jechuudha. Poolisiitu qabee duubatti deebisee yookaanis immoo uummatatti dacha'eetu gara dudduubaatti deebisee jechuudha akkuma isin argaa jirtanii. Andu'aalem garuu gara fiillafiitii isaanii dura isaanii deemaa ture. Isaan immoo ittiiqaa tafariifaatu qabaa jira. Kunoo ittiiqaan ilaa kunoo argaa jiraatanii fiillafiitii sana jira. Kunoo abbaan Qananii immoo as jira jechuudha. Kunoo itti utaaluu barbaadaa jiru jechuudha. Isatti utaalanii isa qabachuu barbaadaa jiru akkasin argaa akkanaaf hubatametti jechuudha. Isinis akka itti hiikattanitti hiikachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko qalbiin isaanii cabe baay'ee tokko dheekkamanii uummanni giddiidhaan qabaa jiru jechuudha irra. Akkuma yerootti immoo isaan bataskaana geessanii yookaan tsalootii yookaan immoo kadhannaa gochaa fi turanii mucayyoo bataskaana jala ka'anii kadhannaa gochaa fi turanii yookaanis immoo Wangeela irratti dubbisaa turanii jechuudha. Viidiyoo sana murmuraa argee yuutuubii irrattis argeen jira. Viidiyoo sana keessatti jechuudha maatiin mucayyootiif yookaanis immoo obbolaan ishee abbaan haadhi jechuudha bakka tokkotti walitti qabamanii ta'anii jiru jechuudha firoonni ishee. Inni keessa hin jiru jechuudha. Andu'aalem keessa hin jiru. Silaa firoonni mucayyoo reeffa mucayyootti naanna'anii taa'uu jechuudha. Garuu maatii maaf abbaadhaaf akka obbolaatu itti naannee taa'aa jira malee inni viidiyochuma sana keessa iyyuu hin gallee jechuudha argitanii jirtu. Akkas isanni deddeemu kana yuutuubii irratti argee akkasumas tiktookii feesbuukii irratti arge malee inni reeffa sanatti siqee taa'aa hin turre jechuudha. Silaa reeffatti siqeeyyuu taa'aa ture. Kanaaf jarri kun wal baqachaa jiru akkanaaf galee jirutti akkan hubadhetti wal baqachaa jiru natti fakkaata. Abbaanii sirriimatti balaaleffatee isa rukutuudhaaf kan inni akkas godhachaa jiru malee kunoo maaf dheekkamare argaa jirtu miti reakshinii inni gochaa jiru kunoo arguutti jirtu isatti dheekkamaa jira natti fakkaata. Hundaafiyyuu kana sana jechuu hin dandeenyu waan hundaafiyyuu hin hubanna hin barra yoo amma poolisiin maal jedhee agzanii yookaanis immoo taaziyaa kana xumuree haraawwatu gaafa inni xumuree raawwatu Andu'aalem mana seeraa hidhamee ba'e waan ta'eef akka inni awwaallatuuf baafne jira. Kanaafiyyuu immoo gaafa inni taaziyaa kana xumuree jedhu mana seeraatti deebisnee hin qoranna yookaanis immoo interviyuu hin goonaa jedhanii jiru jechuudha. Amma gaa salganni ba'amtiiree salgan akka bahu eegaa jiru jechuudha. Adda baafamuu fi maal isheen taatee duutee of darbatte immoo nama tajjeesee sobee gad darbate immoo hundaafiyyuu jechuudha. Namni olola adda addaa haasa'a namni waanuma itti arge yookaanis immoo waanuma fakkaate odeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu interviyuu isaarraa yoo sanachi abbaanii dhufanii hundaafuu hin barraa jechuudha. Abbaallee interviyuu gochuu hin dhiisanii amma azaniirra jiru amma taaziyaarra waan jiraniif miidiyaatti hin bahu jennee hin yaannatu miidiyaatti baasanii dhugaashee waama tokko bakka waama keessa isaanii jiru haasa'anii hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Namoonni tokko immoo maal jedha
inni kaan caalaa bultumee fa'i inni kaan caalaa bultumeetu ajjeese caalaa bultumee harka keessaa qaba bakka miidiyaa kana irratti yoo tuqtuqii seentanii iddoo yoo darbee feesbuukii seentan illee akkanuma jedhu jechuudha maaliif caalaa wajjinii kanaan dura isaan wal lolanii hin beektu barana wal lolanii jechuudha caalaan barreeffama dheeraa wayii tokko poost godhee ani nama ajjeesuu hin barbaadu yeroo itti hundaalemii jiru wal lolanii mana nyaataa keessatti hin beektu miti hundaalemiin garuu gargar qabuu dhaqee tasa dhaame malee caalaanuu dha'uu hin barbaanne. Natti fakkaata caalaanuu dha'uu hin barbaanne caalaa fi nama kan biraa wal lole hundaalemiin immoo achi jira tasa dha'ee jechuudha meeshaanii iddoo lama jiru rukuteedhanii saniin booda caalaatu rukute jedhanii caalaan maal jedha barreeffama wayii tokko maxxanse ani nama ajjeesuu hin barbaadu abbaan koos nama ajjeesee waan guddannee fi rakkina keessatti waan abbaan kootii fi maatiin kiyya guddanneef iyyuu ani akka abbaa kootii nama ajjeesee ijoollee koo bakkeetti hambisuu hin barbaadu ani ijoollee koo guddifachuu hin barbaada jedhee miidiyaa isaarratti feesbuukii isaarratti maxxansee ture caalaa bultume hin beektu jechuudha. Kanaaf yoo feetanis immoo sagalee dhumarratti isin galcha sagalee isiniifan fida yuutuubii irratti gadhiifamee jira wanti caalaan bultumee fi namtichi jedha hundaalee maastirstiin kun wal lolanii waliin lollee tasatu dhaame jechuudha. Dhugaasaa jiru immoo viidiyoo gara dhumaarratti isinii kaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha yuutuubii namaarraan fida waan ta'eef kanaaf kan gara caalu immoo harka keessaa qabu kan hiccitii mucaa kanaa dhosse jedhamte hiriyaan dhugaanii hiriyaa isheen qabdu wanti isheen itti mattu jedhanii mucayyoon kun isin jirti jedhanii mucayyoon kunis amma to'annoo seeraa jala hin galle jechuudha. Amma mootummaan maal jedhe nama dubbii sobaatiin yookaanis immoo dubbii ololaatiin miidiyaa irratti deemee addeemee oofu yookaanis immoo abaluudha jedhu to'annoo seeraa jala gashina jedhaniiti dubbatanii jiru jedhan mucayyoo kana sababa kanaatiif to'annoo seeraa jala hin gashine hin gaafatamne hin qoratamne sida namni rakkoo isaa waan rakkatu hiriyaatti numa himata hiriyaa keetti numa himata waan rakkattee yoo rakkoo keessa jiraatte akkas keessa jira jettee hiriyaa kee hin dhossitu hiriyaan kee immoo riyaakshinii sirra jiru yoo dhoffatte iyyuu yaada kee yookaanis immoo keessa kee ilaaltee hin hubatti hiriyaan kee jechuudha. Inuma barta bakka hin dabbaramtaa yoo jireenyi bakka waa tokko hundumtiyyuu hin jiraa mitire kanaaf hundumtiyyuu yaada adda addaa yaada garaagaraa kakaasaa jira waan ta'eef nuti waan beeknu hin qabnu kan beeku rabbi tokkicha qofaadha waan ta'eef rabbi tokkichaa fi maatii ishee hin wallaalanii jechuudha abbaan ishee haati ishee wallaalaniyyuu abbaan mana ishee hin wallaalu jechuudha maaliif yookaan bakka hin wallaalu inni hundaafiyyuu inni wallaalu dhugaa rabbi akka isheen itti duute inni hin wallaalu maaliif yookaan lolisa qabutaa yookaan ofuma isheeti maalirratti hundooftee of ajjeesuu dandeessi rakkoon ishee maali wal lolisa qabdu bakka hin jiraa mitire hin qorata seerri hundaafiyyuu jechuudha qorachuu hin dhiisu garuu amma kanaayyuu akkuma inni azaniisaa xumuratuuf jechuudha wanti hundumtiyyuu darba hin qabu waan jedhamuudhaaf tursiisan natti fakkaata malee hundaafiyyuu nuti dhugaa namaa ishee akka isheen bahu barbaanna jechuudha rabbiin dhugaa ishee haa baasu namoonni tokko makaleessa diraamaa isheen hojjette fideen ture daqiiqaa 2-3 fidee ture yuutuubii irraan fidee yuutuubii isheen irratti hojjechaa turterraa yookaan yuutuubicharraa isin yuudaa yookaan immoo aanaa enterteementii jedhaati itti barreessaa yuutuubichi isin baachi keessa diraamaa baay'ee hojjechaa turte jechuudha yookaan immoo viidiyoo isaa murmureessanii fida akkasii waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma yoon balleesse immoo dhiifama naa godha rabbiin dhugaa ishee barbaadu namni miidiyaa irra jiru namni feemasa gurguddaa yookaan immoo miidiyaan isaa gurguddaadha beekamtii qaba mootummaa biratti illee dhageettii qabu hundumtiyyuu callisee jira jechuudha namni callise taanaan baqqaan irraanfatama maatiinsi akkuma garaan isaanii madaa itti hafaa jechuudha dhugaa rabbii namni kamtiyyuu dubbachaa hin jiru bakka namni bakka hedduu nama aarsa. Artistii Caalaa Bultumeen artistii Andu'aalem Gosaadhaan rasaasaan miila irra si'a 2 rukutuudhaan artistii Andu'aalem Gosaan hospitaala ciisuudhaan yaala